dabe harka keetii kanaaf qaqqabe waadaa keetiin. Hi family, akkam jirtan yoo yaa jennee jirra hordoftoota channel eebbisaa entertainment jalatti warra argamtan nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u lafumaa feddoo jirtanitti jechaadha. Egaa akkuma beekamu channel eebbisaa entertainment guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa qabatee karaa keessan qaqqabsiisa. Kanaafuu warroonni channel eebbisaa entertainmentidhaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko taatee guyyaa torbaan kana keessa ta'e. Taatteen akkanaa kun hawaasa keenya biratti baay'ee fokkisaadha fi baay'ee ceggisiisaa ta'e yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan shamarran gola namaa hojjetan irratti ta'aa jira jechaadha. Obboleettii keenya suuraa ishee asirratti argaa jirtan kuni biyya Dubaayitti jaalallee ishee fidattee jechaadha. Mee barreeffama asirra isinii kaa'e kana isinii dubbisa. Daqiiqaa takkaaf na obsaa. Shamarran keenya yeroo baay'ee wanni gorsa isiniif laannu fi taatteen akkanaa kun akkan uumamneef jechaadha. Barreeffamichi akkas jedhamee dhaggeeffadha. Akkas turee ani Dubaayin deemuuf itti fayyadamuuf jedhee jaalala fakkeesse yeroo dheeraa wajjin haasa'ee booda mana gurgurtee Dubaayin na fidde isheenii. Dhugaa na amantee sababa jirtuuf qoricha illee hin fayyadamne ulfaataate yeroo sana baasuuf ani nama hin beeku isheen immoo ilmoo baasuun cubbuudha jettee yeroo ji'a 4 fi guyyaa 14 geessu qoricha ittiin baastu fideefi jennaan diddee. Kanumaan ulfi guddatee gaafa mana qorichaa seentu ID waan hin qabneef hiikamtee ji'a tokko booda biyyatti galtee maatii ishee sababa koof dhabdee mana gurgurtee Dubaayin na fiddee. Yeroo jalqabaaf warra kootu dhufee si fuudha jedheeni goyyoomseen torbaan tokko booda bilookii ishee godhee. Uffannaa malee galtee asitti akka malee mana bareechitee qabdi. Kanumaan turtee utuu maatii koo bira dabartee ormatti hin himatin. Kaleessa immoo akka isheen mattuu keessatti of ajjeeste dhaga'e maatii ishee hin beekanii maxxansii jedhe. Maatiin isheelleen akka duute hin beekan laala obboleettii kana. Barreeffama kanarraa kan ani hubadhe yoo dhuguma dhalli namaa namummaa isinitti dhagama taate ijoolleen Dubaayin jirtan mucaa kana seeratti nu dhiyeessaa. Suura isaa kana qabadha maqaa isaa isiniifan kaa'a. Ijoolleen Dubaayin jirtan jechaadha warri koonsilaatti himuu dandeessan. Maqaan isaa Misgee Guddataa jedha. Suura isaa isiniif kaa'a inoo ishee wajji kaka'e kana jechaadha. Yoo dhuguma seerri jira ta'e yoo dhuguma dhalli namaa lubbuu namaaf ni cinqamtan ta'e mucaan kun seeratti nu dhiyaachuu qaba. Maaliifi shamarran keenya ammas immoo irra deebiidhaan wanni asiniidhaamu kan gola namaa hojjettan dhiira jettanii aarsaan kafalidha. Dhiirri kin waguma kana si fayyidaaf sitti dhiyaatti laal. Dhiirri gadheen kan jaalatteellee jaalala kee galmaan siif hin geenye faayidaadhaaf sitti dhiyaatti. Faayidaadhaaf sitti dhiyaatti gadheen dhiira. Amma ishii micayyoon kun mee ilaala. Dubartiin bara gagaaf si jaalatte haga lubbuu si dhabuutitti aarsaa si kafalti. Dhiirotuma keenya kana maal goona? Dhiirotuma keenya maal goona ijoollee mee faayidaa boru darbuu jedhee qabeenya borkino inni isheen duute har'a maal irraa argata? Daa'ima sana haadha malee abbaa malee bakkeetti gatamte. Micayyoon maatii ofii bira hin galle ilaala. Magaalaa mattuu jirti. Achitti of ajjeeste jechuun dhaga'ee jedhe. Maatiin hin dhagaanii maatiin hin beekanii maqaa koon dhahiniiti maxxansi barreeffama kana jedhe. Mee akkamitti daffaree jecha kana jedha? Xiqquma hilliinaan dhala namaa as keessatti isa yaaddessu. Isaa jettee mana maatii ofii dhabdee isaa jettee mana gurgurtee Dubaayin isa fidde. Garuu har'a achi ga'eet haamilee ishii cabse. Abdii itti kutachiise. Aayidii odoo ofii hin qabaanne isaa baaste. Dubartoonni keenya nama osoo hin taanetti jaalala osoo hin taanetti dursa ofii mataa keetii bootaa ofii kenna. Yoo ofii jiraatte namas qarqaartaa namaafis waa gochuu dandeessa. Kanarraa kan hafe namaan jiraatin abadan.
namni kinoo kanuma agarma kana haguma mucayyoo kinoo amma duute jedhee bitini tarsa agadi ba'ee dhiira kanallee dhiira jedhan surree hidhate kunillee dhiira Itoophiyaa faa keessa ramadama ga'ee akkanaa kana ijoollemti Itoophiyaa dhiirumni keenya keessattuu dhiirri Oromoo yoom illiinan keessan akka dhala namaatitti yaaduu danda'a yoom illiinan keessan akka sammuun keessan akka sammuu namaatti yaaduu danda'a yoom akka namaatti jaalala bartu yoom akka namaatti dubartii kabajuu bartu yoom akka namaatti dubartii kunuunsu bartu garuu namni kun yaadu hin jira dhugaa viidiyoo kana hordofnee waan ishiin irra geechisin qaqqabsiisna shamarran keenya wanni ambii yeroo baay'ee viidiyoo hin hojjedhuuf wanni akkanaa kun akkan uumamniif obboleetti keenya kana isa amantee jechaadha qorichallee fayyadamnee gaafa Dubaayii ni dhufu ulfa baasuudhaa deema gadhee gizeetti fincaa'u san isheen ulfa baasuun cubbuudha jettee didde mee ilaala dubartoonni keenya jaalala keessatti haga lubbuu sii dhabuu gahan yoo si amantes akkasuma garuu dhiira dheedhii kana faana rabbi namatti qabe dhiira akkanaa kanaa jettanii aarsaan kafalina abadan dhiiruma kamiyyuu aarsaan kafalinaa fi maatii keetirraa jetina kinoo hamma maatii kooti dhufee si fuudha jedheeni goyyoomsaan ture torbaan tokko booddee bilookii ishee godhe jedhe mee ilaalame rakkoo keessa isa baasteet rakkoo isaa hin jiraan isaa itti muuxateet ishee immoo har'a rakkoo keessatti ishee gate argitanii kanaafu adaraa keessan qimamoochee adaraan keessan obbolaan kiyya kan gola namaa jirta kan yoomuu rakkoo kam keessatti waliin jaallanne kan akka itti birriif hin nu beeknu dhiira jettanii aarsaan kafalina dhiira jettanii mallaqa keessan hin baraaxessina dhiira jettanii bootaa keessanii yeroo keessanii sa'aatii keessan hin gubina dhiiraaf jettanii bootaa hin kennina abadan asinitti shamarran keenya gaafa duutan galuun hin jiru deebi'ee immoo abdiin kutatina si mudatee miti wanni akkasii jireenyi hiyooti qaxxilaal jedhan hiyooti qaxxilaal jireenyi akka hirsaasiti yoo qarri hirsaasi sun irraa cabde lammaffaa bocamteet jiruu haaraatti ittiin barreessuu eegalan kanaafuu jireenyi illee akkasi qarri yoo cabe qara lammataa boccee ka'uu qabda malee kufuun qabdu harka kennachuun qabdu addii kutachuun qabdu mee daa'imni ishii sun maal ta'a jedha yaada haadha ishii maddiin jirtu abbaa ishii maddiin jirtu akaakayyoo fi maddiin jirtu bakkeetti gatamte daa'imti abbaa akkanaa kanarra leekin okkatti dhalatti daa'imti gadhee akkanaa kunis abbaadha boru fuudheeti daarii godhata kanaafuu ijoolleen Dubaayin jirtan mucaa kana suuraa isaa kanaan nuu maxxansaatii nuu qabaa poolisii biyya Dubaayitti kennaati nuu hordofaa dhuguma mirgi dubartoota Itoophiyaa yoo ni kabajama jettan dhuguma dhalli namaa isiniif kabajamuu qaba yoo jettan ijoolleen Dubaayin jirtu nu tabaabbara nu cinaa dhaabadha ofiisiitti dawwalaati mucaa kana suuraa isaa kenna haa qabamu Itoophiyaatti galee maqamaqee nafsi gadaayii dhanaa hidhamu fakkeenya ta'aaf dhiirota biraaf illee cal'istanii ilaalina gaafa obboleetti keenya kana dhabnu ishiinis akkuma anaaf sii kana hojjetadhe nan milkaa'a jireenya tunaa ta'a jettee isa amanteetti of gatte kanaafu shamarran keenya bakka argitan dhaabatina hunda aarsaa ittiin kaffalan jaalalli aarsaa fiqiriin uuriidha inni jedha sun kinoo akkanaati kinoo argine kana fa malee waan biroo maa inni shamarran keenya lubbuun baatan deebitu lubbuun tee qaaliidha lubbuun tee warqiidha maatiin keellee sin jaalatu gaafa rakkoo akkanaa keessatti kufte ce'uun tun abdii kutattee gara dhayitu gaafa dhabdu lubbuu ofii irratti murteessite kanaafuu hagammaa maatiin ishiin beekanii of ajjeeste dhagahe jedhe malee ammallee duute jiraatte waan ishiin beekamte hin jiru kanaafuu ijoolleen mattuu jirtanillee mucayyoo kana nu hordofaa waa ishii irra jirtu to'adha nuun gaha miidiyaadhani akkasumas ijoolleen Dubaayin jirtan mucaan kun seeratti nu dhiyaachuu qaba yoo dhuguma dhalli namaa lubbuun namaa sitti dhagaamte viidiyoo kana sheer godhaa shamarran keenya of eeggannoo keessan cimsaa jireenyi biyya lafaa sobduudha tasa dhabamta gadheen akkatti si nyaatte si gattee baddi kanaaf of eegi lubbuun tee warqii qaaliidha lubbuun tee daa'imman diidhate akka baanaa siif hin deebitu achis kaattu asis kaattu lubbuu tee deeffachuu hin dandeessu kanaafuu of eeggannoo godhaa dhiiran taane faanan dhaabatinaa jireenya biyya lafaa sobduu tanaa jettanii gadhee faanan dhaabatinaa gadheen namatti taphatti kira
ta'ee musim mudatee miti gadi baha asfaaltirra ta'a kadhadha. Dhugaa kadhadhaa malee lubbuu keessatti murteessina rakkoon akkanaas hin mudate yoo gara itti dhaqxan dhabdanillee. Obboleetti keenya kan osoo baatee kadhattee qarqaarree jiraanne nama hin gaddisiisu. Maaliif erga ishiin duute har'a suura ishii maxxansinee duute jennee gaafa boonyus dhiisnus homaa faayidaa hin qabu. Garuu daa'ima ishii saniif argamuu qabdi. Hordoffii taasisaa ijoolleen magaalaa mattuu jirtan jechaadha. Hordoffii taasisaati. Ilo baabur magaalaa mattuu warri jirtan mica'uu kan hordofaati nu maxxansaa. Miidiyaa ishee hundumaanuu onlaayiniin jirtu. Poostii guyyaa furdura. Poostii goote turte suuraa barreeffama. Poostiin kun poostii koo ishee dhumaati jettee poostii goote. Ergasiis onlaayiniitti hin deemne dhabde. Kanaafuu lubbuu isheetiif baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee gaddisiisaadha. Isheen duutus daa'imni ishee sun oo hafteef. Ishee sanuu hawaasni kun qarqaaree guddisuu danda'a. Tarii maatiin isheetis fudhachuu danda'an daa'ima kana. Kanaafuu nu barbaada mucayyoo san. Ijoolleen Dubaayin jirtan immoo mucaa kan akka seeratti nu dhiyaatu nu cinaa dhaabadhaa isiniin jedha. Galatooma viidiyoo kana share walii godhaa qimamocha.